السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت رفضت يوتيوب channel هاتيكا أورو أنا رفض بجينا كان أفتاني إقعد أمو أكو مجال كبرت ترجتن أوليفنو كم براتين اسمي بلفيتين جرا إن اسمه أكو مجال كبرت ترجتني منو تقول أفكوبان وكان منو تقول أفكوبان منو تلام ببريدة تي كبرت اسمي بلفيتين جرا kanaaf haga viidiyoo kiyya xumuraatti illee na waliin turaa isiniin jedha. Kan irratti warri chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Akkasumas immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Akkasumas immoo yaada qabdan kamiyyuu yoo ta'u commentii jalatti yaada qabdan nuuf kennuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf gara odeeffannoo kiyyaatti isin dabarsaa. Manoota qabadhee dhufe keessaa manni inni isin jalqaba irratti suuraa kanarratti argaa jirtan kuni mana baay'ee bareedaadha, baay'ee miidhagaadha. Manni kuni kaarii 200 irratti argama. Mana guddaadha. Keessoon isaallee jibsamii galee jira. Seera qabeessadha. Naannoon isaa immoo magaalaa Jimmaa Askoolaa bakka jedhamutti argama. Mana baay'ee guddaadha. Mana jireenyaaf ta'udha. Asfaaltii irraa immoo meetira 100 fagaatee argama jedhu asfaaltiitti dhiyoodha jechuudha. Kanaaf abbaan mana kana barbaaddan karaa keessaan dubbisuu dandeessu. Gatiin isaa immoo miliyoona 1.8 jedhu. Egaa abbaan mana kana barbaaddan karaa keessaan quunnamuu dandeessu jechuudha. Akkasii manni inni lammaffaa irratti qabadhee dhuwaadhe mana isin asirratti argaa jirtanudha. Manni kun illee kaarii 200 irratti argama. Seera qabeessa mana guddaadha. Akkasuma immoo inni kunis naannoon isaa Kittoo bakka jedhamu magaalaa Jimmaa keessaa naannoo Kittoo bakka jedhamutti argama. Gatiin isaa immoo miliyoona 1.4 jedhu abbaan tarii diriirii qabaachuu danda'a. Itti siqtanii gaafachuu dandeessu. Manni keessi jibsamiin galeera jedhu. Bakki isaallee akkuma argaa jirtan jechuudha. Lafti isaallee manni keessis bakkeen lafitiin manaa kunis seeraamikii uffateera jedhu ga'a abbaan. Kanaaf abbaan mana kanallee bitachuu barbaaddan karaa keessaan dubbisuu dandeessu jechuudha. Kana qofallee miti lafti illee hin jira magaalaa Jimmaa keessa jechuudha. Lafti babbareedaa ta'e hin jira. Lafti manaaf ta'u jechuudha. Akkasumas immoo manni kan hojiidhaaf ta'u faan hin jira. Yoo barbaaddan ta'e commentii jalatti naa barreessaa. Isiniif dhiyeessaa jechuudha. Mana baay'ee babbareedaa ta'e isiniif dhiyeessaa inshaallah. Kanaaf yaada qabdan commentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon kiyyaadhaa kan odeeffannoon kiyyaadhaa kana fakkaata ture. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Naga viidiyoo kan biraatiin yookaan odeeffannoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura. Nagaatti.